Ashama harka fuune alaamanaan nama sa'aammaatii waatiin kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa sagalee obbo irraa oduu saatanaaf qabanne isin biraan geenya miseensi YouTube chaanalee keenyaa hin ta'in subscribe gochuun gara keenyatti makamaa like fi share gochuun ammoo turtiin keessan faana ta'u isiniin jecha sagantaa keenya irraatiin qophii waraana TPLF fi mootummaa Itoophiyaa lola eegaluuf godhaa jiranii fi injifannoo oboon meeshaa waraanaa gurguddoon buufataalee waraanaa Itoophiyaa irratti geessisaa jiru oduu teenya hangafoota irraati. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya hamma dhuma qophii teenyaatti akka nu waliin turtan abdii qabna. Gara gabaasa keenyaatti isin dabarsina, nu waliin tura. Waraanni Itoophiyaa fi Tigraay Walqaayitii fi Raayyaa irraa wal afaan qubatee wal waraanuuf ajaja Maqalee fi Finfinnee irraa kennamu eeggachaa jira. TPLF meeshaalee gurguddoo madfii fi moortara taankii qabdu cufa gara Walqaayitii fi Raayyaatti guurrachaa kan jirtu yommuu ta'u, mootummaan Abiyyi Ahmadis waraana hedduu fi meeshaalee waraanaa gurguddoo gara kaabaatti godansisee jira. Miidiyaaleen addunyaa lolli ka'uuf deema TPLF fi waraanni Itoophiyaa wal afaan deebi'anii wal dhaadachaa jiran jechuun yeroo gabaasaa jiran kanatti mootummaan Abiyyi Ahmad miidiyaaleen biyya keessaas akkuma miidiyaalee warra lixaa dibee waraana TPLF rukutaa jiru gabaasuus hin qaban jechuun miidiyaalee biyyattii guutummaatti akeekkachiisee jira. Humni TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa Walqaayitii fi Raayyaa gubbaa kan buufatan ajaja Maqalee fi Finfinnee irraa kennamu eeggachaa jiraachuun himamee jira. Humni addaa naannoo Amaaraatii fi milishaan naannoo Amaaraatis hedduun isaanii gara Walqaayitii fi Raayyaatti imalaa jiraachuun baramee jira. Humnoonni dabalataatis naannolee adda addaa irraa walitti bahuudhaan gara kaabaatti adeemu akka qaban muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad hooggantoota naannolee gaafatanis hanga ammaan tanaatti humni qophaa'ee akka hin jirre himamaa jira. Humnoonni naannolee adda addaa irraa akka kanaan duraatti walitti bahuudhaan naannoo Affaar, Oromiyaa akkasumas ammoo naannoo Amaaraa fi Kibbarraa walitti bahanii deemanii Tigraay lolaa turan yeroo ammaan tanaa akka hin jirree fi keessumattuu muddamsuun guddoon Oromiyaa yookaan jiddu galeessa biyyattii keessa waan jirtuuf humnoonni kunneen yeroo ammaan tanaatti qophii ta'anii gara kaabaatti adeemuudhaaf humni qophaa'ee akka hin jirre himamee jira. Kanaan dura humni addaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Affaar fi humni addaa naannoo Somaalee akkasumas naannoo Hararii fi naannoo Kibbaarraa walitti bahanii Walqaayitii fi Raayyaa gubbaan cabsanii seenuudhaan lola TPLF lolaa kan turan yeroo darbe hedduun isaanii achitti waan hafaniif humni haaraan deebi'ee achitti bobbaafamu akka hin jirre himamaa jira. TPLF ammoo waraana akkaan guddaa ta'e 100,000 lakkaa'amu Walqaayitii fi Raayyaa irra qubachiiftee kan jirtu yommuu ta'u, mootummaan Abiyyi Ahmadis humna waraanaa biyyattii gara 100,000tti siquu fi humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaalee naannoo Amaaraa Walqaayitii fi Raayyaa irra qubachiisee jira. TPLF tarkaanfii fudhachuuf akka deemtu torbee darbe keessa dhaadachaa kan turte yeroo ammaa gara hojiitti galuuf akka deemtu himamaa jira. Ta'us ammoo lolli yeroo ammaan tanaa Walqaayitii fi Raayyaa irraan gaggeeffamuu deemu kun eenyu dura jalqaba gaaffii namoota hedduu ta'uudhaan gurri nama hundaatu gara kaabaatti deebii dhageeffachaa jira. Ajajni Maqalee fi Finfinnee irraa kennamuuf adeemu maal akka fakkaatu nama hedduutti gaaffii ta'us juntaan ammoo akkuma kanaan duraatti mootummaa Abiyyi Ahmad dagachiisuun humna isaa barbadeessuu hin ooltu jechuun shakkamaa jira. Maqalee fi Finfinnee wal doorsisaa kan jiran hoggaa ta'u Walqaayitii fi Raayyaa irratti ammoo meeshaa waraanaa gurguddoo fi humna waraanaa hedduus buufatanii jiran. TPLF fi mootummaan Abiyyi Ahmad kaabatti wal haleeluudhaaf yeroo walitti gaarrifatan kanatti giddugaleessa biyyattii keessa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kan mootummaan ABO Shanee jedhee waamu haleellaa cimaa gaggeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana yeroo tana gaggeessaa jiruun giddugala biyyattii keessatti dhukaatuu rookeetii RPG-7 fi qawwee gurguddoo ta'an kan akka PKM fi snaayiparaa fi qawwee gurraacha kilaashii Itoophiyaan Turkii galchite qabatee socho'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola bakkeewwan garaagaraatti humnoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti dhukaatuu rookeetii RPG-7 kan konkolaataalee waraanaatii fi taankilee ittiin guban qabatee socho'aa akka jiru mul'ataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn jiddu galeessa biyyattiitti meeshaadhuma gurguddoo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irraa booji'e kanaan RPG-7 kanaan buufataalee waraanaa gubbatti haleellaa taasisuun barbadeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn buufataalee waraanaa mootummaa naannoo Ambootti argamuu fi
kan naannoo adda addaatti argaman RPG-7 kanaan konkolaataa hedduu fi humnoota mootummaatis waliin barbadeessaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n jiddu galeessa biyyattiitii fi kutaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti godina Wallaggaa afran, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Salaalee fi Iluu-Abbaaboor fi iddoolee biraattis RPG-7 kanaan taankiilee, makiinaa waraanaatii fi paatroolis dabalatee makiinaa mootummaa 100 ol barbadeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n RPG-7 kana malees meeshaalee waraanaa haarawaa kan mootummaan Itoophiyaa yeroo dhiyoo keessa biyyoota alaatirraa seensise waraana mootummaa irraa booji'uun meeshaalee haaraa hedduus harka keessa galfachaa jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo ji'a tokkotti balleessina jechuun kan dhaadate, humni waraana bilisummaa Oromoo garuu humna addaa naannoo Oromiyaatii fi humna addaa naannoo Amaaraas barbadeessaa kaan booji'uun injifannoo galmeessaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis paarlaamaa biyyattii irratti waraana bilisummaa Oromoo ABO shanee barbadeessinee jirra, kumaan kan lakkaa'amanis boojinee jirra, kaanis Suudaanii fi Keeniyaa seenan jechuun kan dubbate yommuu ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo garuu osoo adda hin kutin leenconni lixaa ijoolleen jaalmaroo jiddu galeessa biyyattii keessatti meeshaalee gurguddaadhaan buufataalee waraanaa hedduu barbadeessanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna isaa daran dabaluun meeshaalee waraanaa gurguddoo kan akka RPG-7, moortara, snaayiparaa fi dishqaa horachuun Oromiyaa bakka hedduutti Iluu-Abbaaboor, Aanaa Daaribuu, Bulee Horaa, Wallagga Lixaa, Gujii Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Salaalee, Aanaa Amboo fi bakkeewwan biraa hedduutti WBO'n buufataalee waraanaa irratti haleellaa gaggeessuun mootummaa Shimallisii fi Abiy Ahmed hafuura itti kutee jira. Oromiyaan